dhuguma qullaashi fidanii dhufan jennaan kinoo dhugaa rabbi viidiyoo biiftuu qullaa fidanii dhufanii jennaan dhimma beekanan birrii Itoophiyaa kuma 100 amma akkaawuntii keessan irratti isinii galti kinoo zgaabeeriin guyyaa haadhati yaa naa kennu isin viidiyoo kee qullaa fidanii dhufna kinoo madhaana lamii misikirii amma birrii kuma 100 akkaawuntii iyyuu malee nama dhaggeeffattu laata maalis sobar dhaggeeffadha warra ajandaa barbaadu ajandaa dhabdanii ajandaa argattanii ana maal nagaltanidha amma maal jettee maal mina gabbash anchi boonu ani bar amanu dadamnana fuudhe kar ani miidiyaa irratti hin baasne mar fuudhen karaa keessa dhufe sitti ergesa jakkeen maalitti ergitoo barbaade ammane asitti si baasanati karaa keessanatti ergite san akkasi maslu ani wanna fakkeessina gaati oo ajandaa dhabdanii waan suura biiftuu yoo maxxansitani vaayiraalii sinii baa waa'ee biiftuutti raasaftan vaayiraalii sinii baa kasin karaa keessa hidhattanii dhuftan immoo waan sinaasuftan sin argin an dhimma kootu kan banadhe maamne bira uummanni kun yaamanu ati maaf hin baasne maal rakkoo qabu dhaqi akkaawuntii feekiidhaaf fide kiyya guddichu kun aguu biiftoota nagaa qabda maal godhan dhugaa rabbi bannaati seena akkaawuntii kee feekiidhaan kootu lakkoofsa naalatti barreessi isaa seenitoo mana kiyya kana kiyya guddichu kun agubatu dhuguma sin haqqii qabdu taanaan wayi ati maammee wayi siif maammee keessa namni tokko qullaa kiyya yoo fiddanii dhuftan yoo mabeetin akkaawuntiin keessaa gubatu birrii kuma jedhe barsiin jedhe maammeedha lubbuu dhaggeeffatu hin beekna isin waan barbaaddan akkanan uummataa wal luluudha iyyuu malee nama dhaggeeffattu bareedduu abadan ajandaa nama maal godhinaan jettaniin jedhe bar innaatiin fataachuun dhufee barane ofii keessanii ofii keessanii itti na waamtanii waami jettanii ammoo ofii keessanii wanna biraa haasoftan uummatuma koomantii kana wajjin osoo tasamaan qofaa gaayis dhaggeeffadhaa warri dhuguma na jaalattan mucaan kuni akka seeratti naa dhiyaatu bichaa na gargaara yoo dhuguma biiftuu jaalattan ta'e mikinaatu kazaa booda viidiyoo kana eessaa akka fide ani qullaa kana eenyutu akka waraabee geesse akka seerri naa gaafatuu barbaadde karaa seera bichaa na deeggara sanaraan akka nama arrabsu nan gafaafayna inuma dhugaan kun immoo guyyaa wayiin ba'a micayyoon kunillee rakkoo hin qabu soo ani odoon dhuguma anas ta'e ay'aan muulu koffides nama ofitti affaruu miti giini duraan dursa ijoolleen mucaan kun bakka inni jiru beektan biyya inni jiru bicha natti hima biyyuma inni jiru bichaa sana booda seerri akkamitti akka hin xalaxalee isa baasu hin argitu sinu dubartiin takka qullaa qabdii miti zimettee miidiyaa keessee haasa'uun ammoo marka keessa qaxxaasisu ani biiftuun yoon ittiin agarsiisne uumaan beeku. Maayidhaa seenaa noormaali anala dhaggeeffadhu addunyaa kanarra amma rabbi tokkichi na fudhatutti badeen namni barbaade odoo waan barbaade godhe naannoo matareessi fidee otoo jechuudha dhugaa keessan dhaqee tooni wantichi sana sitti erge iskiriishuuti sana keessan dhufe sitti erginaanini dura maannaan jette indee maal taateetiin maraattee siin jedhe achi ergatti atuutti batte natti fakkaate ergasi sagalee deebistee na argite achi maal siin jedhe sanatti fakkaate. Maaliif akkas naan jettaati agartee ni si agarsiisee dubbichi si jedhamee jennuun ani immoo qoynan gaafa akkamitti taadaati akkamitti biiftuu guyyaa guutuu wajjin lafaa ooltu akkamitti ani indoo gaayis dhaggeeffadhaa wanti kuni biiftuudha jedhame namni sun immoo viidiyoon dhuguma na bira jira namoo jechuudha. Kaza viidiyoo sana maalan godhe irratti ergee viidiyoo dhaggeeffattee gizee shan irra deebee ilaalee jette maal jechuudha gizee shan irra deebee ilaalee. Viidiyoo na argite baay'ee. No nuti ajandaalee hin barbaannu lubbiyyee dhuguma akkasis ta'ellee ani nama ofitti affaruu miti garuu dammoo ነው jechuudhaaf xiqqishuma siyaate okay amma zin jedhiti wannan karaa keessan si erge ilaalu okay amma na ergite dhufte amma sin erge laale dhufe laale wanta irratti laale dhufe ember na ergite tiktok irra isa si wanta na limitis yen jechuu dadhabee jira si galee sababni isaa wanna na bira jiru jiraan jechu mitis jechuun danda'a nama lamaan keessa iyyuu jiru hin jedhu mitis hin jiru fiddanii reenu ilaalla mishigiraalle man taataalle inoo amma waasaappi seene mana ergitee hin jirtu maal allaala reeshii gabiche garuu akka kanatti no maariyyee dhaggeeffadhu nuti odoo dhuguma qullaalle allaa qabaanne nu warra safuudhaan buluudha odoo dhuguma qabaanne nama ofitti affaruu miti garuu dammoo nama ajandaa barbaadeef uummata kanaaf garuu akka fakkaatu barbaadu malee buusa ofirraa tunis amma qoy dubbiin maal irratti ka'e mishigiraalle odoon qabaadhes maal rakkoo qabaree taada mishigiraalle
በመጀመሪያ ደረጃ አናና ሊቀበው ተቀብደ ከናቴ ተቀብዱ ቢፍቱን ቀብዱ ከኖበሌቲን ተቀብዱ ቢፍቱን ቀብዲ አኑመተ ረንተ ለየ ሂንቀቡ ምቲ ኦዶሉ ጉሞ ቀባዴ አይ አም ሙሉ ኮንፊደንስ ምሽግራለ የራሴ ነው ምቲ አና ተቀብዱ ለሊቀበው ማለት እኮ ቀብ ኦዶሉ ጉሞ ተይ ሰነራን ከነፈ ደግሞ አቹመተ ኦዱ ከሰሙ ከፈዳ መሸዳ ሚጨዳ ቶልፈዳ ኛዳ ኑቲ ከበጀምኔ ጅራ ሀረሌን ዱጉማ ቢፍቱን ቁላ ለማን አላቀብዲ ወተኝሞ አምጡ እናት አለ ኢማ ዱጋ jechuudha ቢፍቱ ቃመሽ ቁላስ ፍደኒ ዱና ገርቤሊ ናኛ ነው መቤቴን ጉያለት ያና ከነ ብሪ ኩማ ዲበት እኮ ኢትዮጵያ አምን አካውንት ይረስኒ ገልጸ ኪኖ ረቢ እና የዋጀንዳ በርባደን እሱ ከሄደ ዱበርቲ ነማማ ቁላክ ደኒን ፖስቲና ማት ቱኒታ ነረተ እርገቱ እጭ እንዴ እና መታና ዱኩስና ፕሊስ ጆለን ኮሜንት ሞነራ ዳበዳኒ አሳቻን ጅራ ተበቻን ጅራ ኡመታ አጀንዳ በርባዶ እጅ ወልብረን አብና እንገለ ነማ አጀንዳ በርባዶ ምት ተቢፍቱ ጅሬኝ ከነሱ ኑ በርባኑ ጀተን ኦኬ ነቲ ማናንገለ ሚዲያራ ሲኒገለ ሰነራ ነፊ ነዲሳ መጋና ማናለት በረስና ዱጉማ ቢፍቱን ኩላ አርካ ቀብዲ ምት ሌትስ ጎ አስፍዱዳ ምሽግራለን እንዴ ኦዶን ዱጉማ ቀባዴስ ወይኔ ገዲ ባሱና ፍሬር ጅራና ምሽግራለን ላላ ካምቢፍተነ ከመተ እንደላላ ዋኒ ናኛቱ ስለከናፉ ጀለን ኮሜንት ፕሊስ ነራዳበዳ ሊኖርበት ተው ወጂ ያኖ ጀተቻ ጅራ ዮዶቴው ኢናይ እንዴ ጋይስ ከራከ ሰዲማ ወሊርጋ ቪዲዮ ሰነ ካምቢፍቶተ ያኑስነ ሸለማ ኡጋራቢ ሃይ ወይ እንደው ስልክ እያረተር ገደነ ነው ላይፍ እያረተር ትሙልስ አበርባደኔ እና ካፊው እንደባጂ ከናፉ ከቦታ ከኒለ ማርካሲቲ አንሺፍን እርጋ መሰና አጣረ ነብራ ጅራ ነብራ ጌታ ነብራ ጅራ አነ ጉያ እንደው ዲም መብራትና እርጋም ቪዲዮች ጀቹ ለምጨዮ ሰነዲ ነመታ አስፈራራ ጅራ ቤክቴ ሰበበ ሰና ሰገሌናታ ብሪኛ ተማጅራ አተና ናትርገሚ ቺቦዳ አነ ምጨዮ ኡምቤና ተገስታበለ ኢትዮጵያ ጅርቲ ብሪኛ ተማርቲ ኢትዮጵያት መታሺ ገዲ ጨቤ ጅራ ሶ ሰናንፉ ዱበርቲ ደበከ ሰገሌ ቀው ቀብደንት ዱበርቲ ረኒጊና ጋይስ ኮሉ ቡጋስቲ ከጀላ አራኒ ዴቪን ኖ ብቻኒ ዴቪን ዴቪሱ ጋር ወልሞ ዱበርቲ አከነቲ ቃመሽ ቁላ ስረት ሙልሱን አማ መከሳሳል ፍሱ ደንደው ማን መለይ ማለከ ከየከንታኔ እኮ አይኑንቱ ነርገም ጃዮ ሰገሌ ደን ከም ቪዲዮ አራብዴ